السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتو تخبجمتو تردفتو تبراس موبايل تيف جرجرتو اينا غان كنياف سلامتان تنيتان جالتان كلن سرا وليف كمنو ادنا سنجرتن اتقلب جيسم برحابون سنجا اسمان غرتي اسمو غمبرداتي سنين دورا ورين channel كنياف هاريتاتان سبسكرايب لايك شير بدو هن jalqaba video kana akkasitti akkana bira boo like tokko hin dagatina barnoonni argabanne daannes barnoota addaati jechu waan namni gartee guutuun nama beeku qabu takka jechu maali kan jettan inni kuni Facebook jechu akkuma beekamu Facebook hojjetan yookaan barnoonni Facebook hedduudha isin jechuu barbaadeeti barnoota Facebook kana keessa isa kamii kan jettan ammoo namni keenya akkuma beekamu video yookaan bara 2019 bara 2000 lama fa tandur jechu san ammas deebisee share godhuwa jechu kanaaf saatii wanni kan gadhiifame fakkeenyaaf akkuma beekamu namni tokko kan hedduu waa'ee Facebook kan hin beekne asuma gubbatti ilaalee ni beektaa wanni inni share godhu waan nama ajaa'ibsu jechu waan yeroo darbe yeroon isaa eega darbe ture jiru faada jechu kanaaf arraan tana wanni isin garsiisu akkuma beekamu saatii yeroo gadhiifame yookaan daqiiqaa ammaan keessa gadhiifamuu fi erga gadhiifame yookaan ji'a bira dabreemoo amata tokko moo amata lama moo sadii akkana yookaan adda beekuu dandeessaniin isin agarsiisa jechuudha. Wanni kun barnoota ajaa'ibaati barnoota kana namni hundinuu beekuu qabdanii jeeti yaada. Barnoonni kun isin hundaaf ni barbaachisa. Namni keenya kan Facebook amma banatee fayyadamu jirus ta'e kan banachuu deemus kana beekuu qabdanii jechuudha. Tokko keessanitti fakkeenyaaf namni oduu ammee yookaan oduu ammaa oduu haaree jechuu kana qofa laalaa jechuudha tokko kana laaluun faayidaa isin qabu. Saatii wanni san gadhiifame laaluu qabdaa jechuu kanatti bare wanni san gadhiifame yookaan je'inni keessa gadhiifame. Mee osoo hasoon dheeressin hin dura qaban barnootatti adeemnu. Fakkeenyaaf Facebook maxiyya laalaan isa agarsiisa. Isma kanaaf iddoo jechuudha isaa sirra jiru kana akkuma isin argitan isa kanaaf iddoo xiyyaanni isa agarsiisa jechuudha. Afaan keenya illee miti wanni kun mee isin agarsiisuuf jeeti akkuma asirratti argamu wanni kun eega gadhiifame kun asirratti isin agarsiisaa jira. Argaa jirtan jeeti yaadaa jechuudha. 7 haariyee jira yookaan torbaa fi haan qazziru kun zaa torbaa erga wanni kun gadhiifame isin jechuusaati isin agarsiisaa jira. Zaa torbaa erga wanni kun gadhiifame saatii torba ga'ee jira jechuudha. Adda baafaddaa haarii yookaan haa qubee echi iftira qabaannaan wanni kun waan saa hanga gadhiifame isin agarsiisu jechuudha. Ol deemnetu maa isin agarsiisu kun osoo fagoon deemin dhiyumatti arganne jechuudha. Kanallee mee isin agarsiisu saniin xiyyaadhaan akkasitti isiniif galaa jiranatti fakkaati. Akka isiniif galuuf jedheeti. Kun ammallee xiyyuma kana fayyadamee mee isin agarsiisu. Kun asirratti argaa jirtanii jechuudha. Argaa jirtanii jechuudha 24 emmi kas jiru kun jechuudha. 24 emmi kun maal jechuudha kan jettaniif erga wanni kun gadhiifame daqiiqaa 24 jechuudha. Daqiiqaa 24 jechuudha. Akkuma argaa jirtan 24 asirra taa'ee jira jechuudha. 24 asirra hin jira jechuudha. Asirratti 24 sirriitti isin mul'achaa jira. Minuutis ingiliffaadhaan minuutis jaa jechuudha yookaan minuutii yookaan daqiiqaa afaan keenyatti daqiiqaa erga gadhiifame daqiiqaa 24 ta'uu isaati isin agarsiisa wanni kun jechuudha. Adda baafaddaa. Akkasumatti gadaana mee dayii ifcinaa qabaannaa yookaan daa ammallee wanni kun erga gadhiifame guyyaa hanga eega gadhiifame guyyaa hanganaa isinii jechuusaati hin dagatinaa jechuusa kana barnoonni Facebook baay'eedha dhugaa akkasuma wanni isin beekuu qabda wanni kun erga gadhiifame hangam takka kana beekuu qabdan ammallee mee isin agarsiisu kun kanuma asirratti argaa jirtan kana mee xiyyaa isin agarsiisaa 5 diida jechuudha. 5 daan kun maal fayyada wanni kun eega gadhiifame guyyaa 5 jechuusaati ni agarsiisa. Iddumaa nan xiyya isiniif qabu sirnaan eegala deemnaa barnoota kiyya isiniif galajeetii yaada. Kun 5 daan kun erga gadhiifame guyyaa 5 ta'uu isin agarsiisa. Sirriitti dabaafadhaa daqiiqaa saatii guyyaa laalleetti jirra jechuudha.
dhiifama obsaan eeggadhaa mee walumaan haa ilaallu asirratti isiniif galaa jiranitti fakkaatti inni kun sirriitti irraa hubadhaa. Sirnaan hordofuu hin dagatinaa. Wanni kuni waan baay'ee isin kun akkuma argaa jirtan itti dhufne jirra jechuudha. Wanni itti ilaalu yaanu osoo waan suuraa gadhiifame hin ta'in sa'aatii qofa adda baafachuu yookaan amata yookaan ji'a hanga wanni san keessa gadhiifamte qofa adda baafachuu yaanaa jechuudha. Sa'aatii yookaan ji'a hanga wanni san keessa gadhiifamte yookaan guyyaa fakkeenyaaf asirratti isin argaa jirtan. Kun iddoon itti isiniif itti qabee kam jira maarchii yookaan maafi aafi raadha jechuudha lama dura kaa'ee jedhe baatii lama erga inni kun gadhiifame yookaan maarchii lamaatti gadhiifamuunsaa isinii galee maarchii lamaatti jechuudha isinii galaa jiranatti fakkaatti khalaas mee akkasumatti sirnaan hordofaa. Kun 13 hawree kan sa'aatii ilaallee jirra kan jaallee ilaallee jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun wanni kun erga gadhiifame Janawaarii 31 guyyaa inni gadhiifame Janawaarii 31 ta'uusaa isin agarsiisaa jira asirratti illee kana adda baafachuun keessan dirqama sirriitti adda baafachuu qabdanii isin jaa banoonni irraa qabadee dhiyaadde hanganumaa hamma barnoota dhufuu walitti dachaa nutti turtii gaariin isin jaa asumaan YouTube channel keenya subscribe like share godhuu hin dagatinaa.